وقع كل سديت ايش hospitaal furtama wala sin hospitaal si farasta wala le furane yesus ha galata Jesus nagaan sipa to nagaan sipa to nagaan sipa to nagaan sipa to dapat kaya yes Yesus yes hei kita Yesus Rata Yesus amin kita makabulkan hey Yesus sinapa yes karibu sa oleh karibu amin ini apa malembe bukan malembe nanya tena kupa hana karti mana ere akram fulli ke jijiram juga haleluya bagi jijiram derani bagi jijiram abang derani me bagi jijiram amin memang tu site Ayina tena ate rafe embule rafe kan imbene torban sadi ribana garrafe bule manta ate tutte ya menture na rukku be kalesa nanu hudwar mago dufe kalesa kuno asitti faye samni kalesa ziranna arganiru fulli ko ayuna furdate bule jere masati na bilale dewa kayo gaba siwa manjere siwa miture Ngadukku bagaru ane dewaldaan kuna sitti jijjiira me dhufe simbeeku obboleettiin koo tokko jirti achi sigeessa kadhadhume kootu naan jette yaadillee waa baay'ee dubbadhees saba kana fuuldura dhaabadhee kaleessas namoonni jirtan jiru waa baay'ee dubbadhee dhibeen koo kun edda dhibamee torban sadii baay'ee cannaqame jireenyi koo torban sadii edda dhibame haalli koo hundumtuu dura somaa ilman xaara naami jechuu dideena rakkisaa ture amma immoo deebi'ee torban sadii numa dhibamee ciisee jira. Nabidde dhufte amma baay'ee na qorrisiisa baay'ee na dhukkuba dugdi koo na citee jira inuma nabidde yoo waan ma dubbata waaqayyo hundumatti saba waaqaatti nu dubbata na bira dabartaayi waa tokko natti dubbadhu maa na bira dabartaa ana waan natti dubbattu oo baay'eedha nan beektu Yesuus maaliin jedhaani guyyaa lama halkan lama midhaan waan nyaattu dhabdee aga bokan butte ammas keessa kan jirtu eewdaati Hot! Power! Tap it! Hey! Bring it! Bring it! Yes! Hey! As now! Fit! Tap it! Yes! Hey!
Kottu. Yesus nabe kuse, Yesus nabe kana, Yesus nabe kuse, Yesus nabe kana. Yesus beka. Yesus nabe kana. Yesus nabe kana. Torban sadii dibame. Torban sadii kana dibame ciise. Kana sabu Yesus fuuldura dhaabadde. Ijoolleen koo halkan lama agabuu isaanii bulanii hooqqisaniiru. Marrimaan isaanii guduunfameera. Ani dibamee waan hin nyaadhu dhabee taa'u horiin naqabee torban sadii adda ciise. Birrii 50 namni naa kennee mana miidhageetaan kiniinii nyaachaa jira. Kiniiniin sun na fayyisuu dide. Cinqii koo seenaa koo kottobboleetti nama dhaabachuu sakkarii kan na fiddee jirti waddaa. Waqti bira qabu wagana qabu. Yesus eessan naqan jedhe. Obboloota koo gadadda waddaa duraa qabuu dhageessanan. Waldaa warra maalinyaa dubbatan gulliitu jiru deemee nurgaasaa gadda obboleetti mala gommaaniin jedhe. Waa'ee isaaniisii kottu beesii waa gadhatanii dhaqi jettee na fiddee dhuftee waldaa du'aa ga'uu hin beekuuni. Iddoon geeddaramee hin beeku dakatti nan dhufa. Halkan lama ijoolleen koo gabuu bultee Yesus na beeka. Dhibame kunaatti ishiin na fidee dhufe. Ishiitu na fidee dhufe. Dhuguma ijoolleen koo halkan lama gabuu ishii bultee dhibame. Eessa jiru amma ijoolleen kee? Mana jiru kabidee dhufna. Waggaa meeqa? Isheen tokko waggaa 11, isheen tokko waggaa 10, isheen tokko waggaa 6 dubara 3 qaba. Mana barumsaa dhaqaniiru? Mana barumsaa hin dhaqne gaamma kunaanuma bira jiru xaareetuma buddeena laachaafii jira. Eeggachuu barbaadde mana barumsaatti? Mana barumsaatti mana ergadhe biyya abbaa gongalaa. Irdaataan kadhadhadhee tanan dhufe biyya abbaa gongalu sabni waaqaa naa gaggeessu homaa bakka xaaree guduunfaa dhabee xaaree homaa dhabee. Bira kootan deemaa dheetan irdaataan kadhadhachaan dhufe. Anammannaa waldaa kana dhufu. Maalan sinnalta saba waaqaa. Ijoollee koo hagabuu qanii dhaba bultee gabuu kee bultedheetti Yesuus yoo baase. Waldaa du'aa ga'uu dhaqeen irdaataa kadhadhadhee tanan obboleettii koo mana bichaadhaan mari'adhee ka'ee dhufe. Yesuus na beeka natti dubbate bara taarii koo achumarraan deebi'eetoo. Ijoolleen koo ani dibamee torban sadii ijoolleen koo too midhaan nyaatiin bishaan dhugin. Halkan lama bulteetti. Sanaan booda ilma natti dubbattu waa tokko rakkina koo xiqqii koo na furi maali Yesuus natti dubbattu otoo natti dubbati lafa kana akkan hin baane Yesuus wala beekta ta'een jedhe. Ogguran akkana jedheetti noon turee jedduu sanatti halkan lama kana too nyaatiin agabuu bultee kootu waaqasi argee naan jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos natti dubbate. Yesuus na beeka. Torban sadii dibame. Torban sadii kanan dibamee ciise. Kanan sammuu Yesuus fuuldura dhaabadde. Ijoolleen koo halkan lama agabuu isaanii bulanii hooqqisaniiru. Marrimaan isaanii guduunfameera. Ani dibamee waan hin nyaadhu dhabee taa'u horiin naqabee torban sadii adda ciise. Teessee akka jette ani yaadatamu. Akka ani galatooti natti dubbatiin seenaa koo maal dubbattuun jedhe. Amma hin jedhe. Amma jette. Otoo keessa kootti fixatiin na waamte agabuu halkan lama. Saba kana fuuldura dhaabadhee isobu kunoo na falmaa jira Yesuusiin. Na furi Yesuus dhibee koo kanarraa na fayyisi rakkina bara dheeraa rakkadhe kana keessaa na baasi. Natti dubbadhooti natti dubbatte Yesuus koo na fayyan jedheeni. Yesuus na fayyisee maqaasaa eebbifamu. Maqaasaa elalaa jedhu. Iddoo edda na beektaa jechaa fiigaa dhufe. Dinuma na beektaa durus garuu numan beekaa. Yesuus koo na beeka siniin jedhe sinitti garagaleen kaleessa. Yesuus koo inni yoomumayyuu nu beeka. Yesuus nu beeka koo nan beektuu jennaan na waame kooti beeka naan jedhee too ennuma sana deemuutti kooti beekatu. Harka keessanis qabaate. Dhibee ishee kanarraa hiikeera. 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 Humna du'aa ka'u Yesuusiin. Aboof keessaa. Urkaas. Dhibee kee laalu dhoo. Bakka sirkuu bulaaladhu. Mataadhuma koo fi dugda koo qalina kun qorrisiisa gochiisa. Hojjetu immoo. Mataan kee jira?
Nannukubu amma nannukuna qorrisiisa duuda goonna dhukkuba. Siru madda waldaa kan rufeesee uumaan jedhu. Amma moo rakkattu nama gadin taatu waaqayyo akkasumaan jedha seenaa keenan jijjiira harkan si qaba singatu siyellaasisu wabisii darbeera de waaqa amen. Gaaffiisi gaafadha koy guyyaa lama kana ga'uu bulte jedhee waaqayyo si waaqa gadi yeroo kana maatti sitti dhaga'ama. Nanatti dhaga'amu bakka falmaa jira xiqqii koo tokko natti tolatti dubbatiin hin ba'u akka hin baanen jedhee dhuguma ijoolleen koo qabu bultee Yesuus adoo na beeka ilma na beeka jedhee san gammachuun natti dhaga'ame. Haleluuyaa. Ameen. Eshi guyyaa lama ijoolleen gadoo nyaatiin bulan edda situu nyaatiin bulanii laata. Edda tuufanii bulan isaa waamaa kaafadhaa buloo asuma jiru bidee dhufee kaleessa bidee. Yesuus gootaadha. Haleluuyaa. Yesus gooftaadha na jaalatame. Yesus ko ana nama qabu bulee na yaadatee kottume agamu kee bultee na waame saba waaqayyo. Yesus gati na yaadatu na waame nama sakkara kuno Yesus gooftaadha. Amen. Torban sakii ijoollee kana sadan baattee guyyaa lama ijoollee keessa ati suutu nyaatiin bultan. Agamu keenya ana dhukkuba nattadheessee tola argadhee nyaadhu ani sagabuma koon bulee isaanii dachaanii halkan lama qabuu isaanii oolanii bulanii kunooti. Isaan magaafadhaa misikirii Yesuusidha maaloo. Yesuus haa eebbifamu. Yesuus na waame koo hiikoo na furee Yesuus. Halkan lama toon nyaatiin agabuu isaanii oolanii bulaniiru. Kenni maa keeme. Eebna maqaan kee. Maskaran koo. Maaliif akka bubulte? Guyyaa meeqa akka bubultan? Kaleessa hoo? Maal nyaattarree? Iddoo nyaattaniitu? Quuftanii bultanii? Waaw! Eshi meeshee moo gaafadhu? Maqaan kee? Geetee koo? Maaliif akka bubultan? Hin boonyeere? Aga bultanii isa bultanii? Ni garmana. Meeshee moo gaafadhu? Maaliif akka bubultan marfoo? Haleluuyaa. Yesuus garuu abbaa Yesuuta. Harka keessanuu. Eda warra abdii bitaniif situ gaaddisaa. Galanni Yesuusii kan ta'u. Ameen. Kaleessa akkamitti nyaatanii bultan? Eda gaafadhu. Kaleessa eessaa fuudhamee isa nyaattan? Eessaa nyaatta? Eessaa fuudhamee nyaattan kaleessa? Isinii fidanii? Warri kaleessa gara maturtan? Haleluuyaa. Ameen? Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin afuurrii hiyyummaa kun har'aa kaasee jireenya keessan irraa cabeera. Harka namaan laalinaa. Nagaan isiniif ta'eera. Ayyaanni Waaqayyoo isinii baay'ateera. Kana booda ijoollee kanaaf Waaqayyo wabii darbeera. Maatii kanaaf Waaqayyo wabii darbeera. Waaqayyo wabii darbeeraaf jedha. Waaqayyo wabii darbeera. Dabalaatii jedha ameen. Waaqayyo wabii darbeera. Ameen. Yaa saba Waaqayyoo. Qabeenyaa keessa irraa dabarsitanii kan hidhattan kana gooftaa Yesuus Kiristoos dabalee daddabalee kiisii keessa naa guutu. Obboloota tokko wal gargaaruudhaaf rakkataa gargaaruudhaaf faranjiita Ameerikaadhaa dhufamti.
Anu matu faranjita, asumatu faranjita. Walgati amin jada. Meyati amin jada. Makan Waaqayyo eebbifam. Illa kaayina kun fudhadhu mee. Beri nama satu, kuma nama satu, miliona nama satu. Aku fudhadhu mee. Aki orbaade biro tu sirreeffat, biro kenna ada sirreeffat. Jaalala kaya soosina garree, hinjiru masin nagarree. Jala kana kaya Yesus, harka keessa lukaasaa. Jaalala kaya soosina garree, hinjiru masin nagarree. Balbal dura taa'ee osoo Yesus sunaa dhufee hundumaa'u. Balbal dura taa'ee osoo Yesus sunaa dhufee hundumaa'u. Jaalala kaya Yesus hin agarree, hinjiru ammas hin agarree. Jaalala kaya Yesus hin agarree, hinjiru ammas hin agarree. Jaalala kaya Yesus hin agarree, hinjiru ammas hin agarree. Balbal dura taa'ee osoo Yesus sunaa dhufee hundumaa'u. Balbal dura taa'ee osoo Yesus sunaa dhufee hundumaa'u. Jaalala kaya Yesus hin agarree, hinjiru ammas hin agarree. Jaalala kaya Yesus hin agarree, hinjiru ammas hin agarree. Yesus sunaa dhufee hundumaa'u. Balbal dura taa'ee osoo Yesus sunaa dhufee hundumaa'u. Jaalala kaya Yesus hin agarree, hinjiru ammas hin agarree. Jaalala kaya Yesus hin agarree, hinjiru ammas hin agarree. 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 Jaalala kaya Yesus hin agarree. Hinjiru ammas. Coba kasih. Tapi በኢየሱስ ክርስቶስ nagaan siifaa ta'u. Hiikam. Nagaan siifaa ta'u. Dua kun dhiiga keetii marma waaqaatiin illee naa gooneen qammase kee dhufeesi kee yoona ciisan olee. Amma olee. Amma homtuu hin jiru dhagee. Shee qoodi sirriitti lakki. Dugdi kun qabamee jira ture homtuu hin jiru dhagee. Fayyaa. Amen. Haleluya. Fayyinni siifaa ta'u. Nagaan siifaa ta'u. Ergaan dhufee sagantaa seenee mataanis fuulanna bu'uura isee nama guddaa qabatee isaa. Yesuusin nagaan siifaa. Dah. Dah. Okay, Mila. Okay. Ish. Betul kan? Apa kisah sekarang? Afurri. Hama. Sam. Memudahkan apa dia itu? Ya. Ya. Kamu dua kau Yesus sih. Afurri digim dia. Digim. 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 Apa itu? Digim. Digim. Afurri digim ti. Lagi sama lagi. Jadi lagi sama lagi. Lagi sama ni. Kita lagi sama dia orang ni. Digim. Agak sama ni. Main. Mantap. Mantap. Mantap deh. Mantap. 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 Mari pun ya.
Kasih. Asai arah kasih. Hah? Ya? Itu mati. Apa sih bicara? Cuma Arah kasih. Arah kasih. Arah kasih. Arah kasih. Arah kasih. Arah kasih. Jadi sini. Sini. Arah kasih. Jadi arah kasih. Arah kasih. Arah kasih. Jadi arah kasih. Buat asli sesuatu. Buat nama itu. Sudah aku bukan. Itu masa gara aku. Karena aku ambil aja kaget. Ada kian kaget. Tidak arah kasih. Jadi arah Rusia bela Yesus gitu kan ya. Dak arah kasih. Dupat nama Yesus itu. Dak ijbekis. Dak. Lagi kau dak. Siapa ijbek? Tok. Lama. Orkasi. Lama. Sadi. Isa temura. Jaga kutul sih, aku Yesus. Yesus, jaga kutul sih. Istilah apa? Nada Yesus. Cek ora. Cek. Mat. Garami suruh kuat. Rad makia na dukuat. Eish. Samoni na dukuat kini lagi tanah ni masih ni semua na aku cuci kini na kena ni kita nanti bisa ayu nanti purama mau dura sanggan tahun mana dukuat magar mana dukuat je. Ama negara? Negara sih betul. Eish atau? Terus ni tanah kisah di mana? Sedih macam apa? Eish atau? Nanti serang. Sekarang itu kan guys, amore. Ama negara? Ama negara? Haleluya. Eish atau? Kuma to na alkanya nama armara to tayin karara di padi me cisa nama pa naria. Halkamu. Abdura. Gofta marat teredi? Argizani marat chani jira. Waaqayyo garura dabse. Amen. Mena gansi badorani. Gansi bado. Eish, agansi bado vaitas kotas. Arka gesal kabah. Maka Yesus itu. Gansi. Yesus Kristus. Yesus. Dalam. Hah? Istiqat jadi oleh fagara salat terpacek. Injuru? Amma misir kubat. Terkena mari Wagasa di gutu agak nak nak tu kubat re. Ay samona na kicina mari asina kubat dulu mari. Wagasa di. Amore. Ama tayo. Mana ya landem ne? Mana ya landem? Nagazi. Jalan tu suruh kubat. Jalan haya kondurasi atau kotona kuat hospital na sana tu na deh sana na cete jalan mabiro na deh sana immigration ko passport ko immigration ke sangale immigration na board na ni jalan mabiro ke wali kala tu cete manta. Ish atau kya kar? Icon ko? Hah? Icon. Yung? Amma. Yung? Amma. Hallelujah. Jai kamsat ya. Jai kamsat. Dapat ajar amayo. Jai kamsat. Apur bijawet alog tot. Alat jai samuta kana kanjet. Iga shedugu kambarbat. Second di kata na terragoda. Amen. Amen. Dak. Iga Yesusin. Dabe. Dak buat. Nende sabda ka. Dak afuri doa, afuri jawe, afuri bofa. Afura kan tibabat ya. Afura kan tibabat. Kan manyatun ka bakan jette nyatu goftan erkasi busera. Amen. Bukan kesa. Dak. Bukan kesa. Dak. Apa sih itu kudaran nyana? Pasherai. Ada kau? Kabar. Lord.
Bashira. Jadi Bashira. Bashira. Naga Shira. Samu Shira. Ikade. Nandema. Nandema. Ala apa kali tak? Kali tak lagi. Baru kan nama tahu agent. Jadi apa? Jadi apa? Ada kau. Kamu lah. Hah? Yo. Orang kasa kadang ini tahu deh. Afura mali. Afura mali. Hase Afura mali. Hase Afura mali. Kola jawera no jatisan. Afura tongkola jawera no jatisan. Afura mali? Afura tongkola? Entu Afura tongkola jawera. Eshi. Dolara ibbajan no jatisan. Eshi. Ala tane kaya tane mo. Akashe maratu waqe mo nurkati qabe zakay maranne ko e biyana ma tiji galti. Yesu. Akashe maratu kutte. Akashe maratu. Tijini jala tamti kama ma bitto jiba. Oka. Kamu. Oka. Kate, jadi apa? Indah lah tamti. Namun dua tiji jala. Eshi. Amma tamgo dare. Enggak lagi. Dolar lagi ore. Kita ada. Banda amma cha joniya kide di mana jara. Koi, kisara gaya? Kisara daera? Daera. Age gama kashe da. Ol kasiti iji chawri. Ya. Jauh. Jesus. Kasih foto. Makan ke? Mau bilang? Cerita tak? Cekap kau. Baik naga. Oke? Untuk juru naga. Setin dia binjaran.